yaa inni guddaa nama maal seede kan koo akkas ta'ayi jireenyi kana biluu akkas ta'e kan koo akkas ta'ayi ka jedhu kana of keessaa baasuu qabda jireenya gaarii jiraachuudhaaf. Sii galee wanni kun si keessa jira taana wantoota amma sammuu kee daameej godhaa deeman dhiifama It's okay. wantoota sammuu kee irratti dhiibbaa uuman kana irraa fagaachuudha kanatti qabdu beektee akka nama sanaa osoo hin ta'in akka ofii keetiitti jireenya kee buuldi godhuudha kanatti qabdu. Lammata immoo nan laalaa itti amma rakkoo ijaan ilaalu amma fakkeenyaaf dubartii takka akkuma jette duubaan isaa bareeddu fuulli ishii isaa bareeddu osoo haadha manaa kee faana jirtu inni dhufti. Waaw akkam bareeddii jettee ni dinqisiifatta. Ilmi namaa baay'ee kun mee bar hojii rabbii dinqisiifataa jirta. Sii galee garuu riili hojii rabbii kana dinqisiifataa jirta moo otoo carraa argattee ni deemtaa waan jedhu gaaffii si gaafadhame. Osoo amma fakkeenyaaf dubartii takka argitee haadha manaa kee faana teessaa hin bareeddii waaw akkam bareeddii jettee ilaalta. Ijaan ilaaluun kee osoo carraa argattee nama sana faana ni deemaa waan jedhu gaaffii nattu. Yoon kophaa ta'e duukaa deemuun niisu. Dinqisiifannaan kana qofatti nafu yoon kophaa ta'e yeroon siin jedhu an jaalalleen qabu taanaan hiriyaan qabu taanaan Carraa kee yaalta. yoon carraa kan koo yoon namnan jaalladhu wayi thank you namnan jaalladhu wayi naa wajjin hin jiraanne yookaan naman jaalladhu wayi hin qabaanne namni sun qaamaan naa wajjin jiraachuu mitiiti namni tokko sammuu koo keessa jiraannaan nama sanaaf waadaa seeneera taanaani carraa akkamiyyuu argadhu ittiin seenu akka isaaqetti namoonni kaan garuu hin seenu. Maaliif jennaan anamma waa hedduun of keessatti ilaala. Jaalalleen kun irraan waa tokko gooti taanaan akkuman aaru isiinis gaafan isiirra dabarfadhe waan biraa godhu isiittis waan dhaga utuu isiin bira jiraatte kan jedhu akkuman aaru yookaan akkuman inaafu isiinis ni inaafti isiinis ni aarti. Kanaaf jennaan waanan of hin jaallanne gochuun barbaadu waanan of hin jaallanne jechuudha. Yoo ammoo kophaa ta'ee jedhe jaalalleen qabu taanaan nama na keessan jirtu namni na keessan jiru taanaan carraa argamnetti na fayyadama. Inni yaada sirriidha fa'a. Maaliif singiliidha waan taateef fuudhuudhaaf karoora kan carraa sii taate keessa milkaa'uu ni dandeessa. Garuu kabalameen ture naan jettee laa kabalameen ture gaafa jirtu ati riyaa kee amma fakkeenyaaf riyaa kee faana yookiin haadha manaa kee faana teessee jirta. Jalqabumayyuu sii galee. Maaltu jira beektaa lawaa seenaa kan akkasiin jira namoota hin beeku abbaa manaa fi haadha manaadha. Namichi dubartii dugda duuba kanaanii gara boruu kana guddattu gaafa argu faana even waameetu jechuudha. Hin bareeddaa jedhan. Garuu sammuu isaa keessa dubartiin sun ofitti hin fudhanne. Onnee isaa keessa hin jirtu sammuu isaa keessa hin jirtu. Ijumaan ilaal arrabumaan dinqisiifata sanarra darbu otoo ishee dhuftee fuuldurayyuu dhaabbatte. Anis kanarran darbu kan kootis. Egaa sinni Kanarran darbu. isheen amma yoo osoo karaa deemanii even haati manaan dubartii gara duubaa kana guddattuu argite abbaa manaa yaadachiisti laalii jetti. Ila laali. Yoo inni dagate yaadde isheen isaa kan biraarra ta'e kanati jaallattu sun dhuftee jettee itti agarsiisti. Kun ilaali ofitti amanummaa isheen abbaa manaa ishee irratti qabdu. Abbaan manaa ishee ilaalaa dinqisiifata. Kanarra darbee Waan biraatti ni godhachu. Gaazexaa taphataan akka qabaara. Iftoomina qaban jaalala haadha mana isaaf qabu kabaja isheef qabu waan isheef malu mala ni taasisa ni godha. So dubartii biraa dhuftee aga barbaadde bareeddeyyuu abbaan manaa ishee akka jecha arrabaan yeroo sana isaan qeequun alarra darbee waa biraan goone bareechitee beekti. Kana jaalala keessatti ofitti amanu maaliif isheenis ilaaluu dandeessii bara. Waaw akkam bareedaa jedhuu dandeessi. Nothing. Garuu sammuun jara lamaan kanaa qulqulluudha beekte. Ilaalchi isaan qaban qabanya isaan waliif qaban ofitti amanummaa walirratti qaban kun dhibbaan dhibba jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko immoo akkuma achi taa'anii naananii mormi faanuma cabee deeman kun hin jira. Anamma mudannoo tokko wayii isa xumur. Kanaaf isa kana amma dursitee of qopheessu iftooma ati haadha manaa keef iftooma qabda taanaan isheen siif iftooma qabdi taanaan abbaan sun haasaa afaanii ijaan ilaale wanti uumamu tokko hin jiru beektee. Kanaaf sirriidha. Fanii ta'a deemaa yoo wannichi
Anamma jaalalli tokko hin qaba beektaa aggaarutti yeroon bara kutaa yaa I think kutaa 11 natti fakkaata yeroo sana aggaaruun beekta iteelaa beekta jedhee yaada ijoollee aggaaruuti. Jaalalleen kan koo kun akkuma siin jedhe duumni ofiin haasa'a deeme. Murtii isaati waggaa jira miti. Mombaas Nairoobi nagadhiisadha deema. Galgala wakii wajjin nyaanna turre beektaa dargaggoon warra innaan karaan tokko jira wakii wajjin nyaanna. Inna guyyaa tokko ahan hiriyoottan kooti wajjiniin ba'uudhaaf jedhee hin baanaa naan jettee jennaan hiriyoottan koo wajjiniin hin ba'aa jiraan jedheen. Rabbi yaa Allah. Maam yoo hamilee walii eegne maal ta'ameetu akkas jennu. Wayne naa bilbili warras jala jirtan warri sin jaalladha minaamin dawwalu dee gaafa akkas jedhamu haata mushkila kabiirretti arabni. Guys, save me. Duumessi narra garagalee bishaan na fudhate. Yeroo laatu beektee gaan beektaami. Iftoominna sumarraa hiikan eegalu bilbila laayibiirra jira zeenuu waliin haasaan jira de kaasuun ni suphaa. Ta'uu qaba. Bakka abbaa manaa ofii akka kanatti kabajuun nutis kan akkanaa barbaada irratti barbaadnu lafatti afaarraa kottaa kan akkasii. Dubbii keenya irratti baay'isawee dubartoonni abbaa manaa isaaniitiif haadha manaa abbaa manaa isaaniitiif jaalallee isaaniitiif baay'ee amanamoodha. Number 1. Nan kabaja nan jaalladha dubartiin baay'ee amanamoodha. Noe malee kan rabbi eege micciiree gadhiise. Abaaboo tokko dabalaa jira. Mudan faamilii bishaan keessaa na baasa. Abaaboo akkuma siin jedhe kutaa 11 baradhan ture. I think 11 yaanatti fakkaata. Yeroo sana galgala wakii wajjin nyaanna magaalaa Aggaaroo keessa jechuudha. Gaafa wakii wajjin nyaannu guyyaa tokko gaafa mudannoon kun na mudachuudhaaf deemu akkuma siin jedhe siin baay'ee dudduba qabdee dabbaan daalleen ajaa'ibaa. An hiriyaa kooti wajjiniin ba'uun barbaade. Har'as wajjiniin ba'u hiriyaa koo wajjiniin ba'an jedheen. Isiinis baqqaanis ati hiriyaa kee wajjin ba'anis adda hiriyaa koo hiriyoottan koo wajjiniin hin ba'aa jette. Gaafa jettu an uffannaa si nan beeka by the way. Gaafa uffannaan kun eddeen dhufee sin beeku uffata biraa wayii uffattee jirti. Isii ta'uun barree. Osuma akka hiriyoottan koo wajjiniin deemnu isiinis hiriyaa si wajjin fuuldura keenya utuma deemnu siin fuuldura keenya turte. Obboleettiin kos jala jirti miyut godhaa tamiree miyut godhaa jiru as jala. Kun ijoolleedhaaf hin ta'u miyut deemas jala. Achi booda isiin fuuldura koo jirti. Ani hiriyoottan koo duuba deemaara. Utuma deemnu akkuma siin jedhe qobaadha duumni kun jechuudha ofiin haasa'a. Achi booda wal qabsiisne ijoollee wajjiniin mucaa kana yoo dhaqxee haasofsiistee jettee birrii 100 jechuun yeroo sana guddaadha. 100 wal qabsiisne inni fidaa dhaqeena haasofsiisaan jedhe yeroo sana akka tokko hin jijjiira beektaa. Achi afaaniinis nan jarjaraa. Dhaqee gaaniin koo birrii 100 qabsiisee. Gaafan dhaqee duubaan xiqqoodhuma si akkas godhee akkamati fayyaadhaa giseen jedhee akkas garagalee ittiin haasoo gisee si achi garagaltu የኔዋ ጉድ ናት። Ajaa'iba rabbi. Naan jetteetu lafti gannan fudhattu samiin ollan amala koommoon beekte alhamdulillah kan isiin tinaa taate. Fiigichan gaafa sana fiige takkaa fiigeen beeku. Innaa torban tokko fayyaa harkaa badee qaanfadhe jechuudha. Sadarkaa kana nama geessisti. Ehee allan ituu amala kan koon beekneeti silaa nyaatameen jira taaqaallechi garuu hanguma sana malee waan jiru waman ijoollee wajjinii waa qabsiiseef malee isii irratti kan biraa laaluun hin ta'u garuu kan sii waan caale wayinatti fakkaate gaafa sana beektaa. Amma marree amalli kun suma fama feere. Amalli nama hin gadhiisu bara. Jechuun amma xiqqoos tasgabbaa'ee hin jira. Amma tasgabbaa'eera ol jedheetu nama laalu.
erga hojjettee nama laalle erga malli kun sirraa bade maaliif milkaa'uu dide jettee yaaddare. Rakkoon kan kosuma namna sitti hime sana kan biraan jiru. Soo tokko ittee sirreessuu hin dandeessuudha. Xiinxala. Moo Yaadaan garuu jiru. geessitteen sammuutti. No, xiinsammuu na barbaachisa keessaan na gorsaa. Oromoo gorsaa sinisii. Oh God, sorry. It's okay. Inni ulfaata kuni amma namoonni irratti yaada kennitame harka baasaa. Dhimma kana irratti an baaseen dubbadhe malee dhimma kana dhukkuba kana nama hedduu qabaa. Nama hedduudhaaf akka xiinsammuutti baay'ee gorsa guddaa nu barbaachisa. Yaa inni guddaan maal seete tokko du'aayii godhachi goosifadhu. Gaayis maa inni bishaanitti nagataa jiru warri mana isaatii kun. Taap godha taap. Sheer koppiliinki jira. Gittirra zira jirtu immoo hin callisiina. Tokko amma maal seete yeroo tokko. Vous souhaitez effectuer